amantiin fayyina fidu yookaan immoo kan qajeelchu yookaan immoo qajeelaa satti taanu gaafa gooftaa Yesuus Kiristoositti amanne nuyi maal taana? Maal taana? Fayyinni maali? Fayyinni maali? Amantiidhaan jedhe sagaleen Waaqayyoo akka dubbatutti fayyinni amantiidhaan jedhe qajeelinni kan nuti arganne amantiidhaan. So amantii inni amma jennee haasofnu kun isatti fayyina argannu yookaan qajeelina argannu ta'uu hin taane inni dubbachuu barbaade guyyaa irraa amantii jedheenyaan haasa'u itti fufiinsa kan qabuu fi kan nu jabeessu Waaqayyoo wajjiniin hariiroo ni qabnu sana kan maal godhu kan dhaabu kan jabeessu kan utubu jechuudha. ቀጣይነት ያለው የሚያጸና ማለት ነው። with God ያለን ሪሌሽንሺፕ waaqayyo wajjin hariiroo qabnu keessatti waaqayyo wajjin jireenya qabnu keessatti isa nu cimsu isa nu utubu jechuudha. Maaliif amantiidhaan erga fayyine amantiidhaan jiraachuu dirqama amantiidhaan warri fayyitan በእምነት ሄዳናችሁ በእምነት የጸደቃችሁ በእምነት ድኛለሁ የምትሉ በጌታ በኢየሱስ ስም በእምነት ደግሞ መኖር ይሆንላችሁ። አሜን። ሂካ አመንቲ ኪታበ ቁልቁሉራፊ akkasumas immoo barruureen adda addaa waa'ee amantii yeroo dubbatan maal akka isaan jedhan xiqqoo ishee ilaalee gara yaada kootti dhufu. Amantiin wanti tokko irratti yookaan nama tokko irratti guutummaa guutuutti itti amanamummaa qabaachuu jechuudha. በአንድ ነገር ላይ ፍጹም የሆነ እርግጠኝነት መያዝ ኮምፕሊት ትረስት ሸኪ tokko malee mamii tokko malee yookaan immoo yaaddoo tokko malee maybe yookaan sajadamu sana ta'uu hin taane complete trust wanta sana irratti yookaan immoo confidence guutuu dhimma sana irratti qabaachuu በአንድ ነገር ላይ ሙሉ የሆነ እምነት ሙሉ የሆነ እርግጠኝነት መያዝ ነው። ባይብልን ዋይ ከና ጋፈን ዱበቱ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ስለዚህ ነገር ፌዚንግ ጋር ሰጀዶቹ አመንቲ ዋቀዮ ረት በእግዚአብሔር ላይ መታመን የሚለውን ሲናገር put all our confidence and hope ጠቅላላ ተስፋችንን እንዲሁም ደግሞ ኮንፊደንሳችን እኙማ አብደቺፈም ሰጉዳ እኙ ረቆለቼቹ ዋቀዮ ረት ራቦሳ ካታና ራቦስ ይጋንታና ሀራ አሜን ሀራ ለነማን ማሊ አፉሪ ኩልኩሉ ሰገሌና ከኔና ነመት ዱበቻችሁ ተቆ ቀበል ሀራ ነምኒቴ ለጴሳ ዋቀዮ ረት አከቡዲቴ ጁራ አከቡዲቴ አመኔምባ አሜን ኢትከናሳ ዋቀዮ ረት ጎረታ ነምኒቴ አሜን ኢትከናሳ ጫፈን ቁልቁላን ዋይ አመንቲ ቃፈን ልቦት ሞ ብሮቶ ቆና ተቆ ለኮስተ ኩረቲ እንዲህ ይላል ዕብራውያን 11 1 ላይ ስለነዚህ ሲናገር ዋይ ጫፈተ ኢብሮታ ቤት ወደ ያለው ነው ትከሰንዩ ጫልማ ክርስቶስ ዶት ልቦቱ ጫልማ ክርስቶስ የሮት ልቦቱ ሞ ክርስቶሲ ዱካ ዋቀዮ ዱካ ጅሬኛ ጅራኑቲ አመንቲዳን አከንቴ ሞይካስ ለኮፍሰ ኩዳን ሶሪ በቆና ኩዳን ለኮፍሰ ዶሚ ሰከ ኢሰቁማራ ተከዘለ ለረከ ፈዳ ኑይ ወራ አመንቲ ቀበኒ ፊ ወራ ሉቡ ኢሳኒ ኦልፈተኒ ደመለ ወራ አመንቲ ቀበኒ ፊ ወራ ሉቡ ኢሳኒ ኦልፈተኒ ደመለ ወራ በዲሳፍ ዱግደሳኒ ከተምደ ሰማይ አሜን
warraamanii fi warra lubbuu isaanii maal godhatan oolfatan jedhu godhume maal ani jedhi sirriimatti ani nama amanuu fi nama lubbuu isaa oolchatudha. Ameen. Ofiin gatu. Ameen. Warraamanii Somaaliirraa amantiin lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 amantiin waan abdatan dhugumaan hin ta'a. Wanta abdatan wanta qaama hin qaban wanta fiizikaalii rifiitti hin taane inni mul'an wanta abdatan ruusaa kaataalaa raabus seera uumamaa keessaan baatu warraamee. Ameen. Ila hojiin waaqayyoo fi akkaataan waaqayyoo hojiin hafuura qulqulluu maatii siisaa 6 kiilootii 5 kiilootii barattanii miti. Dhugaa waaqayyo. Kuni gawwaasi kun. Isuma dhuguma. Dhugaa soba. Dubbiin kun humna kan inni qabaatu amantii gawwummaati warra maal godhanii warra sifatanii Qorontos boqonnaa lamarra dubbisuu dandeessu. Akkasii dhugumaan hin ta'a wanta abdatan dhugumaan hin ta'a jedhanii fudhachuudha. Wanta abdatan tokko dhugumaan hin ta'a. Maali kunoo kana no hin ta'a. Kanaafuu waan ijaan hin argines akka waan arganitti jira jedhanii lakkaa'uudha. Waan ijaan hin argines akka ijaan arganitti jira jedhanii maal gochuu? Fakkeenyaaf iddoo kanarra iskiriinii guddaa kana argaa jirtu yoo jedhe mucaan gawwaa qonnaa jirtu. Haa ta'u jettanii amantaniitu taanaan garuu amantii keessan seet amantiin seet hin taane. Miti seet hin taane. Akkuma fakkeenyaaf sa'aatii 7 irratti alaarmiin biyyee naa kaasu jettanii seet gootan amantii keessan seet gochuu dandeessu. Dubartittii ishee waggaa 12 dhiigni ishee lolee sana yoo yaadattu ta'e Yesuus Kiristoos mandara sana akka inni darbaa jiru gaafa isheen dhageesse maal jette? Akkas jette. Ni fayyisaadha, ni qorichadha, inni furmaata gosa uumaadha. Kanaaf amantiidha. Yoo fiixee uffata isaatti bu'e maal hin taa'e? Barsiisuu kun jira. Phaawulos barsiisee? Phexros barsiisee? Yohaannis barsiiseera? Hin barsiisne. Gawwummaa. Hin amanne. Wanta ijaan hin argamneedha amantichi. Jira jettee amanne. Wanta abdatamte nan qabadha jettee amanne. Sana booddee hin goote. Waaqayyo immoo jedhama. Warra isa barbaadaniif akka inni gatii kaffalu yookaan immoo gatii baasu inni waaqayyoon barbaadu beekuutu isarra jira. Waaqayyoon barbaade kan waaqayyoon dhabe hin jiru. እግዚአብሔርን ፈልጎ ያጣ የለም። ያውም በእምነት yaada guutuu laphee guutuu amantii gaafa jennu yaada guutuu laphee guutuu humna guutuu eenyummaa ofii guutuudhaan waaqayyotti hirkachuu yaada ምንም መጠራት yaada guutuu ilaalcha guutuu beekumsa guutuu parshaan wanta ta'e tokko miti. Namichatu jedhani oduu durii caafata qulqullaa keessa deemtanii barbaadina. Namichatu jedhani akka carraatee gaara fiixee isheerraa maal ta'a hin kufee jedhani. Hin kufee sana booddee konkolaachuutti gale. Gaarichi baay'ee guddaadha irraan gadi hallayyaa boolla jira jechallaa sana. Kanarraa kan ka'e amma danda'u waa qabatee ooluudhaaf jedhe hidda wayii argatee itti qabata. Itti rarra'e. Waaqayyo maaloo na ooshi
maaloo na oosh maaloo naaf qaqqabi jedheera jedhaniidha gabana. Evidensiin barbaacha na dukaa kan bulee guutu jedhaniin immoo jedhanii Waaqayyo maganatti. Noosh sana booddee Waaqayyo mul'atee fiirani. Iddicha qabattee jirtu kan dhiisii sin ooshaadheen Waaqayyo jedhanii dhaqnis. Nama bira turan ta'e sana booddee gad dhiisitii sin ooshaadheen akkas jedhe namtichi. Iddittii sin gad dhiisuu siin isin dhiisuu. Waaqayyotti amanamuu jechuun yookaan immoo Waaqayyoon amanuu jechuun peepparii keetti hirkattee riizaaltii keetti hirkattee Waaqayyoonis na gargaara jedhu miti. Faayinaanshaal istaatasii keetti hirkattee Waaqayyoos na gargaara jedhu miti. Baay'ee aanelaa beekumsa siiraa jira jireenyuma koonsitti dubbachaa jiran. Fira keetti hirkattee maatii keetti hirkattee Waaqayyo immoo asiin jira yoo Waaqayyo ture immoo amanuun koo jira jechuudha. Usakata la radabos reganta isa injirre isa inargam hinjiraata jettee Waaqayyotti hirkachuu jechuun inni amantiidha. Amantiidha. Deemte prosesii eegaltee abaluu immoo bakka prosesii kee xumuraan jira yoo siin jedhe garuu miti. Maqaa gooftaa Yesuusiin Waaqayyootti humnatti hirkattanii humnatti guutummaa eenyummaa keessanii Waaqayyootti amanamtan Waaqayyo har'a ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Maaliif amanna beektaa? Waaqayyo fuulfi amanamaa bakka guutummaa isa dhugaadha. Dubbatee iddootti haqa hin jiru. Har'a waan tokkoon isin yaadachiisuu barbaada. Waan Waaqayyo isinitti dubbate sagalee isaa keessa darbe raajiitti karaa waa ta'e garuu waan Waaqayyo isinitti dubbate jira. Naadibsaa jira. Si dhaabchisa Waaqayyo. Hin raawwata Waaqayyo. Hin godha Waaqayyo. Geeta. Meetii laa ibasana jira. Amantii keenya Waaqayyo sanni siin jedhe sana biraa akkati duubatti deemtuuf waan siin qorre hin jiru. Waan siin qorre. Waaqayyo garuu wanta dubbateef amanamaa. Maaloo fakkeenyaaf Yesuus abdii keenya yeroo hundumaa maaliif barta? Yesuus abdii keenya yeroo hundumaa har'as boris ati waaquma mana keenya dhumaatati. Wanti kun koo fiiziksii maatisii keenya hin dhufu maal akkamitti mana maaliiti inni dhumarratti? Gaafa duutu oola deemnee saaxinii wayitti si goonee si awwaallaa siin jedhama namni ta'e dhufe. Really? Yesuus jechuun iddoo lafa awwaalcha keeti? No. Akkasii? Never. Invest. Woo! Mana baakoo keessa bakka baay'ee jira, iddoo baay'ee jira. Deemee bakka sinii qopheessuufidha. Iddoo ani jiru akkasin taatani deebi'ee nan dhufaa. Phaawulos, Phexros, Yohaannis miti kan dubbate baay'ee. Ofuma isaa Yesuustu dubbate. Nan dhufaa. Innaa hin dubbate maalii nama nare? Amantii. Maaliif? Isa dubbate yeroo inni raawwatu asuma keessatti arginu. Isa dubbatu tokko tola bisi. Ijoollummaatti wanti isinitti dubbatame jira.
dargaggoomtanis wanti isinitti dubbatame jira. Caaffatuma kana itoo akkas gootanii abdii waa'ee kee dubbatame jira. Raawwatama. Ameen. Raawwatama. Amanamaadha maaliif? Amanamaadha jedhame. Maalo amanamaadha jedhaa. Naa dubbisi. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2:13. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 2:13. Daddafi. 2:13. Jooni amanamoo ta'uu dhaabaanne. What? Jooni amanamoo ta'uu dhaabaanne. Yes, amanamoo ta'uu dhiisuu dandeessadha. Maaliif beektaa? Wanta amantii kee Waaqayyo irraa qabdu si gufachiisuudhaaf si dhabsiisuudhaaf kan dhufu humna baay'ee jira. Siin kaasa booda garuu wanta sanarra garuu darbuu danda'uuf ayyaanni Waaqayyo si gargaara. Itti fufi. Inni ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef. Inni maaloo? Inni ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef. Inni maal isaa ganuu waan hin dandeenyeef? Ofii isaa ganuu waan hin dandeenyeef. Ofii isaa ganuu jechuun maal jechuu akka ta'e dubbiin isaa matuma isaati. Dubbiin isaa matuma isaati. Waaqayyo isa dubbate hin ganu jechuun of hin ganu jechuun. Sagaleen isaa matuma isaati. Jalqaba sagalee ture. Sagalichi maal ture? Maal ture? Sagalichi maal ture? Sagaleen ati abdachiifamte matuma isaa Waaqayyoodha. Sagalee isaa hin ganu Waaqayyo. Ofii isaa hin ganu Waaqayyo. Dubbii isaa hin ganu Waaqayyo. Taa'ummoo hin oolan. Abbaa dinqii qabna baay'isee. Abbaa dinqii. Dhugaa. Yeroo hin qabnu malee hambaa yaasa'uu dandeenya itti fufi. Inni akkuma amanamaa ta'etti in hafa in jedha. Inni maal akka ta'etti? Akkuma amanamaa ta'etti in hafa. Akka amanamaa ta'etti hin hafa. Hin hafa. Si ganee hafa miti Waaqayyo. Amanamaa akka ta'etti hafa Waaqayyo. Ofuma keessan deemaa dubbisaa Tiitoo boqonnaa 3:8. Ofuma keessan dubbisaa ammatti hin dhufan. Amantiin kiristaanummaa dubbii sagalee Waaqayyo irratti hundaa'a. Roomeen hawaas boqonnaa 10. Amantiin dhaggeeffadhaa. Amantiin kiristaanummaa maalirratti hundaa'a? Maalirratti hundaa'a? Amantiin kiristaanummaa jedhame. Dubbii sagalee Waaqayyo irratti hundaa'a jedhama. Giraawundiin itti aman maalidha? Sagalee Waaqayyo. Emotion miira keenyas miti. Taateewwanis miti. Ijaanis waa arginee miti. Sagalee Waaqayyo irratti hundoofnee hin amanna. Maaloo jedha sagalee Waaqayyo irratti amanee nan amanaa jedha. Sagalee Waaqayyo irratti hundaa'ee Waaqayyo nan amanaa jedha. Naa dubbisi. Lakkoofsa 17. Egaa amantiin dhaga'uu irraa in dhufa. Amantiin dhaga'uu irraa in dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin in beekama. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin maaliin ta'a? In beekama. Dubbii Waaqayyo irra bu'uura godhadhee nan amanaa jedha. Ilaa dhaggeeffadhaa. Abrahaam kakuu moofaa keessatti sagalee abdii kennamee bisan የተሰጠውን የተስፋ ቃል በሰማበት አመነ። ባይዘ ባይ መለኒ አብርሃም ገገማ የለፋረ ጅራችሁ ደንጋ ባየ አስኬስስ ጅራችሁ ደንዴ ከነከ አብርሃም ገሩ ከገማንቹ ሳይዲ ብራቲኒ አብሻለ ከአብርሃም ሽንጁ ለቹ ደንዴ መስማያት ነው ረጅራን በኩራ ጌሰኒ ከተን አብርሃም ነው የሚጀልከባ መስማያው ጥጥ አብርሃም ሃር ኡባ ነምኒ እገፈ እኔና አንተ አናፍሲ ባየ ከነዲ ዋንተ ኮስቲ አናፍሲ ከነቱ ጉቱማት በራይኑ ከነመላ ካውም ሰሳበና ኡመሳበን ገራሉ ተከኔ ሙቤና ባለከበት ህይወት ነው ከመጣ ነው እኔና አንተ किताबनी को कुछ बढ़ रहा है गुतुमाती चाहने के रहे घूमने के जमाना के देश में अब्राहम चर्चिल में
baay'een beeku, feeroon beeku, fokkasiin beeku, waan ta'u lafa onaati. Lafa onaa inni siin jedhu waa'ee waaqayyoo siin jechuudha. ምንም ስለ እግዚአብሔር ምንም የሚያውቅበት ቦታ ነው። ህድሳ ከሳስ ማቲሳ ከሳስ እግዚአብሔር ማለት እኮ ምናምን እንደሆነ ምትመኝ አብርሃም ማቲ ከከሳ ፎቶ ከከሳ ከከሳ ናበይ ምን ነው ወራ ወጥች እንጀል እንጀሉ ገሩስ ኢምቤ ሰምበለ ሰማውን ድምጽ ተከተላል ሲባይሳ ሲና ብራዘር ጉቶ ማንኩ ኑፍ ከነመ ማር መዱለ ደምና በተለይ ወራጂ ሲስልትቡ ቆሮም ሲከሰና ማቦዴላ በተለይ ግራገሽኒ ቦዴ ወረን ፕሮንዘር ታይዋ አኔ ተመር ገ ቢቲና ከማ ወሊ ያጨበጨም ነው ምት ኦጋ ካበዚ ባታ ለኢየሱስ ካናዳጋ ይሞ አኖኔ ፈሙ አስመቲኒ ረረዴ ባይ ኢንታው መቃ ኢየሱስ ይዝረት አመንቲ ዳንሳ አብደቺ ፈምተኛ አሜን ኦጋ ግራጁዌሽን ቦዴ ወንቲ ስትለለበው ለለም ሲተና ሰይጣና ዲስ ፊዚካሊ ያዳኑ ፉዲሲ ማቲ በከስራ ያይቀና አከብዳ እኔ በይዚ ኦጋ ነሙ ዋማ ካርዲ ብሪሽኒ ሲርጌም በኔ ጋፈቲ በረቱ ከራምረ አከም ሞጂ ማሎ አርገቴ ሞ አበሉ ነው ነርገት ኡፈኒ ሳይኮሎጂካል ወንተም ፈካነ ከሰት ካን ሰፈካቱ ጀት ዋቀየ ጎርሶ እንጂኒ አሜን ሆነስ አብራ ለፈኦናት ቢያንስ አከር ሪፈራንሲ ወንተላው አቦቴ አመንቲ ነገ ለቀው አድኮ አብርሃም ነገሰ ሙሴቲ ነገሰ ዋያመንቲሳ ሳራቲ ነገሰ ይስሐቅ ነገሰ ያዕቆብ ነገሰ አቦቴ አከ ዱሜሳስ ኑመርሰን ዋያመንቲሳ ዲኑ ጋቦም ሰሳኒ ነገ አብርሃም ዋንቶ ኮንሲንጀሪ ዋንቶ ለፈኦናት ዋቀዮ ቀጀሊና ጎደ ለካዬ dubbi abdachiifame sana hin simate mee ameen jedha ameen seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 6 seera uumamaa akkasumas roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 16 hanga 21 tu dubbifadha roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 17 kaaste sorry kuda jaa kaaste amma digdami tokkotti ariiti man dubbisi dhaggeeffadha kanaafis abdichi ayyaana irraa kan ka'e sanyii isaa hundumaafis kan eegamu akka ta'uuf amantii irra hin dhaabe eeshi kunis warra seera eeguutti qabaman duwwaaf utuu hin ta'in warra akka Abrahaam amanamaniifis immoo in eegama Abrahaam abbaa hundumaa keenyaati abdiin hunduma Abrahaam abbaa hunduma keenyaati abdiin kun fuula waaqayyoo dura jira sababa baay'eedhaaf abbaa akka taatuuf ani si dhaabeera kan jedhu caafameera Abrahaam immoo waaqayyo isa warra du'an jiraachisu isa waan hin jirre akka jiraatu godhutti amaneera Abrahaam akka yaada namaatti waan hin abdachiifne in abdate sanyiin kee akkas in baay'ata akkuma jedhames abbaa saba baay'ee akka ta'u amane inni dhagni isaa akka du'e nama waggaa 100 guutuu ga'e ta'uu isaa gadameessi Saaraas akka waan du'ee ta'uu isaa hedduudhaan amantiitti hin laafne inni amantiitti jabaatee waaqayyoof hooqubaa dhiyeesse malee amanuu dhabuudhaan abdii waaqayyoo kenneef hin amne waaqayyo waan abdachiise gochuudhaaf immoo akka danda'u inni guutummaatti hubateera kanaaf iyyuu qajeelummaatti isaaf lakkaa'ame jedhame ameen jedhame amantiin arguudhaan itoo hin taane amantii maali mee ameen jedha Abrahaam fiizikaalii umuriin isaa dhibbaa fiizikaalii Saaraan gadi meessishee dulloomeera garuu waaqayyo inni dubbate hin raawwatu inni argitu meebii wantichi raayit ta'uu danda'a
akkaataa eegdu, akkaataa expect gootu, akkaataa wait gochaa jirtu sun dogoggora ta'uu danda'a namaaf seera uumamaaf. Waaqayyo irratti garuu ati sirrii dubbateera taanaan irraa raawwata. Mee Waaqayyoon nan amaneedha. Guutummaa eenyummaa kootti, guutummaa yaada kootti, guutummaa beekumsa koottidha, guutummaa qabeenya koottidha. Waaqayyooti nan hirkadheedha. Waaqayyoon nan amaneedha. Waan an abdadhu kan biraa hin qabeedha. Dubbatu humna qaba dubbiin arraba kee. Waan an abdadhu kan biraa hin qabeedha. Waaqayyoon qofan amanaa'eedha. Isa qofan abdadheedha. Isa qofan eeggateedha. Waan dubbate raawwateedha. Ameen. Faithful. Saatiif akkanitti dubbadhuun wallaale dhugaa rabbiin isin jira. Wanta keessa koo jiru guutummaatti. Garuu waan tokkoon isinitti hima. Arguudhaan hin deddeebi'u. Mee amantiidhaan jedhaan. Ameen. Ila amantiidhaan amanaa. Milkaa'insi keessan dhugaa rabbiin isin jedhamti. Milkaa'insi kee kaabuntaanii guddaa keessa jiru. Honestly, elastin hima. Milkaa'insi kee magaalaa bareedaa keessa jiru. Milkaa'insi kee Kaanaadaa keessas miti Ameerikaas miti Finfinnees. Milkaa'insi kee milkeessaa kee duukaa ta'u. Sarbaansi milkiin inni guddaa milkeessaa ofii argachuu. Milkeessaa kee argachuu. Seera uumamaa boqonnaa 13 irratti gabaabsanii isinitti Abrahaam Waaqayyo boqonnaa 12 irratti baay'ee hin ba'e Gibsitti ba'an sana booddee obboleessi isaa Loot duukaa ba'e. Yeroo duukaa ba'u boqonnaa 13 yommuu ilaaltan inuma baay'atan. Qabeenyaan isaanii, horiin isaanii, wanti qaban hin baay'ate. Kan baay'ee isin dhibu keessaa obbolaan lamaan nagaatiin jiraatu Abrahaamiif Loot. Obbolaan nagaadha. Tikee isaanii wal lolutti kan. Hojjettoota wal lolutti kenna. Daadhii ka'uu dide horiin hin baay'ate. Sana booddee Abrahaamiin waame Loot ilaami anaaf si obbolaa nagaadha. Wanti biyyi lafaa kanarra jiru moola bal'aadha jedhee. Ilaa itoo anaaf si obbolaa taanee jiru hojjettoonni keenya maaf wal saba keenya adda ba'uun qabu. Kanaafiyyuu nagaadhaan akka adda ba'amuuf sin kadhadha. Tole yeroo adda baame dhimmichi isa kana laa please. Yeroo adda baame ati yoo barbaadde karaa bitaa yoo fudhatte ani mirga fudhadhe. Baa yoo fudhatte ani immoo lixa fudhadhe. Karaa barbaadde ta'e isa ati dhiistee fudhadhe. Hin jedhama? Isa ati dhiistee nan fudhadhe jechuun koo wanta gaarii beessa ta'e tokko maal godhan fudhadhu. Isa tuffatte muna fudhadhaa. Ija fooniitiin koo Abrahaam gawwaa gagamaan tiire silan dubbanne dhugaa hin fakkaata gawwaa jedhamta beekta. Har'a biyyi lafaa gagamaas gawwaas toma siin jettu chooyizii kee bareechifattee baatati. Ameen. Chooyizii kee feezii mataa. Ameen. Filannoon kee amantii mataa. Ameen. Amantii wanta hin jirre jiraachisaa. Abrahaam konfiidensii isaa natti tola. Maalidha Abrahaamin kan kana godheedha? Footiin. Maaltu Abrahaamin akkas jechisiise? Abrahaam lafa bareedaa deemu isaa miti milkiinsaa. Kan isaaf gale. Kan manaa baasee sagalee. Kakuu. Waaqayyo. So Loot gaafa ija isaatiin ilaalu gara laga Yordaanos gara bahaatti gaafa laalu bareedaa isa fakkaatu gara kanan deemee Abrahaam irraa adda bahee tokkotti kenne. Battala Loot irraa dhaggeeffadha. Battala Loot irraa adda baheetti Waaqayyo mul'ate. Abrahaam gara kaabaa, gara kibbaa, gara lixaa, gara bahaadhaan lafa miilli kee rajjate hundumaa si aarchisa. Bilisummaan Abrahaam kan jiru amantiin Abrahaam kan seet ta'ee jiru biyya gaarii magariisaan guutuu ta'e tokko deemee milkaa'uu ta'an taane Waaqayyo wajjin deemanii milkaa'u. Milkiin kee kan jiru waan gaarii keessa miti laa kaampaanii gaarii keessa miti biyya
jira. Honestly. Waaqayyo tirkachuu siifata. Waaqayyo tirkachuu siifata. Sila sitti meera amantiin kee garuu naa baasi. Amantiin kee garuu tokkoffaa Phexros naa baasi. Amantiin kee garuu dhaggeeffadhaa takka. Amantiin kee garuu qorabuu danda'a. Baay'ee በእግዚአብሔር ላይ ያለ መደገፍና እምነት የሚያሳጣ ብዙ ነገር ወደ ህይወት ይመጣል። የእግዚአብሔር ጸጋ ግን ያሳልፋል። አሜን። ግሬስ ጀቹን ወንታ ሁነ ኬንታኔ ቶኮ ወንታ ደንዴቲ ኬንታኔ ቶኮ ከንስ ደንዴስ ማሎ አከዘራ አያኒ ኬና ባባይቶ ሄዳ አያኒ ኬና ባባይቶ ጳውሎስ ጉምጉሜ ጳውሎስ ምስማ ነው ከነሙ በረሰ ጉምጉሜ ቲ ወደ ኢየሱስ ማለት ነው አያኒ ኮስጋ ጳውሎስ ኢስ ማርኮ አያኒ konkolaataan ati qabdu mana ati qabdu qarshiin ati qabdu si ga'uu dhiisuu danda'a brother beekumsa ati qabdu si ga'uu dhiisuu danda'a fira ati qabdu si ga'uu dhiisuu danda'a kaapitaan si ga'uu ayyaanni waaqayyo garuu si ga'a ameen yesus boqonnaa tokko lakkoofsa 6 banaa dubbisa dhaggeeffadha xumuraan jira dhaggeeffadha amma yeroo gabaabduudhaaf qoroma garaa garaatiin gaddisiifamuun yeroo gabaabduudhaaf qorumsa garaa garaatiin gaddifamuu dandeessu. Gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu. Kana dhaggeeffadha. Caaffanni kun kan inni barraa jiru kiristaanotaaf jedha. እዚህ ጋር ክርስቲያኖች ምናምን ሹገር ፍሪ ሊኖር ይችላል፣ ምን ፍሪ ሊኖር ይችላል። መከራ ፍሪ የሚባል ግን የለም። ጀኔ ፓስተር ይተኩ ቆርሞር እንደዚህ ብዬ ለፋረድ ተበከተ ፎንኬ ኩን ቦጃሜ ክርስቶስ ይማልዳል ኢናለም ገና ሲስተሚ ክርስቶስ ከሰይዱ ፈጋፍ ተቃመ እንገደረማ ገረቀቅና ሰበካቱ እንገደረማ የሮሰን እንጅሩ አችቲ ዱት እንጅሩ የቻተ ለብሰ ኒያና ቢያዱ ካን እንጅሬ ኒያና 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 iddoo kana ga'uudhaaf yaamantii jalqabaachuun dirqama keenya. Qorumsa gidiraawwan adda addaa keessa yaane dhaabbanne cimne utumne dhaabbanne hinnaalla. Amantiin kee garuu biyyaa amma gaafa sanaatti duukaa wajjin ta'uu qaba. Duukaa ta'uu qaba. በእምነት ልንጸና ይገባል፣ ልንጠብቀው ይገባል። ተስፋችንን ኢየሱስን መምጣት gaddisiifamuun keessan kan hin oolle yoo ta'e iyyuu isa sanatti immoo baay'iftanii hin gammaddu. Amma qoramuutti gadduu dandeessu isa sanatti isa kamitti dubbadhumaan isa sanatti jedhame isa gaddachiifame jedha nan gammadaa jedha. Warqeen inni baduuf jiru iyyuu abiddaan hin qorama. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo guyyaa Yesuus Kiristoos. Warqeen wanti biyya lafaa kanarra gati jabeessi jedhamu maali? Nama dorgomee dhaggeeffadhaa. Dorgommii kamiiniyyuu barumsaan akka. Barumsaan tokkoffaa qaba ba'u. Ooliin yuunivarsiitii kanaa maal jedhama? Gold medaalis jettuuni dhugaa gosa? Yaa. Is the best one you do. Umma gara tokkoffaa katti. Fiigichaan kuwaasii biyya lafaati kubbaati. Dorgommii namni tokkoffaa ba'u biyya lafaa kana badhaasni isaa maali? Meetiidha. Naa deebisaa jiru adaraa waaqayyo. Meetiidha. Warqeen wanta biyya lafaa kana hundumaa gararraa gati jabeessa. Meebiidhaan gindinaan jettu. Haa ta'u. Warqeen gati jabeessi biyya lafaa kanarratti abbaa gati guutuu ta'e abidda keessa darba. Abiddeedhaan bishaan jedhaa jireenya koomiteedhaan keessa garuu darbuun danda'a. Yeroo abidda keessa deemti
yeroo bishaan keessa deemtu sin gubu, sin nyaatu, sin liqimsu jedhee caafamee jira. Isaayyaas boqonnaa 43 dubbisitti fuudhe. Amantiin garuu gatii keessan isa warqee caalaa dhaggeeffadha. Amantiin keessan inni warqee caalaa gati jabeessi immoo itti gati jabeesse ilaa dhaggeeffadha. Guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti guyyaa Yesuus dhufu sanatti guyyaa Yesuus Kiristoos itti mul'achuuf jiru sanatti jajamee guddinaa fi ulfina akka argatutti qoramee jajamee ulfinaa fi ulfina jajamee ulfinaaf maal guddina akka argatu guddina ulfina jajamee guddina ulfina akka argatutti qoramee ni ilaalama. Qoramee ni ilaalama. Gooldi meedaalistiin yuunivarsiitii kana gaafa keessa kaa'e wayyoo nan kaa'e nan salphate injera no jajabina guddaa argata konfiidensii guddaa argata. Yesuusin amantiin eegde taanaan jajabinaan hin dhaabbatta, ulfinaan hin dhaabbatta, guddinaan hin dhaabbata, jajumsaan hin dhaabbata. Baay'ee jajumsaan hin dhaabbata gaafa si jedhu oduu durii jiru. Kan baay'ina dhibu ilaalle kan baay'ina dhibu. An dhaggeeffadha Waaqayyo abbaa kooti ani isatti hin leeyyo hin qaana'u itoon jedhe noormaaliidha moo miti noormaaliidha. Waaqayyo garuu please hear me. Waaqayyo garuu hayyuutti nan gammada nan koora hin leeyyo itoo jedhe hin naatani yoo isa dhugaan isin jira hin naasisu. Waaqayyo isinitti boonuuf jira. Warra amananitti Waaqayyo hin boona. Akka jedheen Ibrootuma boqonnaa 11 deemaa dubbisaan ani Waaqa Abrahaam, Waaqa Isaaq, Waaqa Yaaqoob jedhee of waamuudhaaf hin qaana'u jedhe. Asii gadi akkamittiin of jedhama? Asii gadi jedhama. Asii wali mana. Feeziin kee garuu Waaqayyoon hin gammachiisa. Itti kannaan kee, itti jabinni kee, full confidence kee, isarra ta'uunsaa, full hope kee, abdii kee guutummaa guutuutti isarra ta'uunsaa Waaqayyoon hin gammachiisa. Mee guutummaa guutuutti Waaqayyoon nan abdadheedha. Guutummaa guutuutti Waaqayyootti nan hirkadheedha. Isa qofa abdadheedha. Amantii kana iddoo biraatiin barbaadina. Kennaa hafuura qulqulluudha isin keessa jira. Ani amantiin qabu maaloo yaa Waaqa koo hin jedhina. Hin jenne inni amantiin qabdeen hin jenne. Hin qabdeen. Hafuura qulqulluudhaan nuuf kennameera. Galaatiyaa boqonnaa 5 lakkoofsa 22 dubbifadha. Kennaa hafuura qulqulluu ta'e. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti amantiin fayyitan kun isinirraa hin taane eenyurraa ta'e Waaqayyoorraa ta'e. Kanaaf isa xumuraa abaas kanaaf dhaggeeffadha. Kanaaf arguudhaan deddeebiina. Qorontos boqonnaa 5 dhaggeeffadha. Arguudhaan maaliin ta'inaa? Tokko lammaffaa Qorontos boqonnaa 5 dhaggeeffadha. Arguudhaan hin deddeebi'u. Dhaga'uudhaan hin deddeebi'u. Arguuf dhaga'uuni harkeela ittiin kennaa Waaqayyoorraa isin dhabsiisa. Ishee xumuraan fakkeenya wayiin isinti. Yoo yaadattu ta'e Yesuus Kiristoos gaafa inni galaanarra deemaa dhufe innaan hin raafaman miti. Simoon argeen miti. Innaan sana booda Yesuus isa dha. Maaloo erga si ta'e maaloo adaraa kee bakka akkana sirra deemu na gargaare. Sagalee tokko kootu. Kottuun ikkoo botona isaanis dubbatee, zoolaanis dubbatee, abaluunis dubbatee hiika qabaatuunis danda'a. Waaqayyo garuu kottu dheeraa taana galaanuma nama liqimsu irra deemuu dandeessa. Kottu sagalee dhageessan amantiidhaan simatee deemuutti kee. Gaafa bubbeen ka'u garuu ijji isaa konsantireeshinii isaa yookaan immoo qalbii isaa amantii isaa sadaqee itoo hin taane
isa argutti isa arge gaafa amanutti qabu liqeeffamutti kenna isa arge gaafa amanutti qabu liqeeffamutti kenna isa waaqayyo irraa dhaga'e garuu itu amane akkuma deemsee eegale sana liqeeffamuuf mee an arguudhaan in deddeebi'eedha amantiidhaan in deddeebi'eedha waaqayyoon amanuudhaan in deddeebi'eedha galaa guddaa waaqayyo isiniif kenne har'a lakkoofsa tokko kaasee hanga 10tti naa dubbisinan xumura. Godoon jireenya keenyaa kana jechuunis dhagni keenya lafa kana irraa yoo jige. Dhagni keenya itti fufi. Lafa kana irraa yoo jige ijaarsa harki namaa hin ijaarin mana bara baraan bantii waaqaa keessa jiraatu. Waaqayyo biraa akka qabnu hin beekna. Isa ammaa kana keessatti baay'inee inaanna. Isa ammaa kana keessatti baay'isne maal goona? Inaadna, hin miidhanna. Mana keenya isa waaqa irraas irrumatti dabalachuudhaaf in hawwina. Hin hawwina inni kun nurraa deemee amma foonni haaraa sun amma dhufutti hin hawwina. Irratti dabalachuun keenyas isa duraa ofirraa baafne qullaa keenya akka hin argamneef godoo keenya isa kana keessa lafa irra yeroo jiraannu ba'aan nutti ulfaatee in aanna. Kunis mana keenya isa waaqa irraa isuma kana irratti dabalachuudhaaf kanaanis inni duu jireenyaan akka liqinfamuuf malee nuyi godoo keenya kana of irraa baasuu waan hin barbaanneef miti. Inni akeeka kanaaf nu qopheessu immoo waaqayyo isa hafuura isaa qabsiisa nuuf kenneedha. Kanaaf nu yeroo hundumaa ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa keessa hamma jirrutti mana gooftaa irraa fagaannee jiraachuu keenya in beekna. Nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti. Jira dubbadhaa takkaashee nuyi amantiidhaan jiraanna maleedha. Nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan mitiidha. Waan hundumaa ijaan arguudhaan miti. Ameen. Eeshi. Nuyi ija jabina qabna. Ija jabina qabna. Mana dhagna keenyaa kana irraas fagaannee. Dhagna kanarraa fagaannee foon kanarraa eeshi. Mana keenyatti gooftaa bira jiraachuun nuuf hin wayya. Ameen jedhame. Ameen. Eeshi. Egaa mana dhagna keenyaa keessa jiraannus isa irraa fagaannus gooftaa biratti fudhatamoo akka taanuuf in dhimmina. Ameen. Namni adduma addaan dhagna isaa kanatti utuu jiruu gaariis ta'e hamaas ta'e akkuma hojjetetti waan isaaf ta'u akka argatuuf nuyi hundumti keenya barcuma firdii Kiristoos duratti dhi'aachuuf jirra. Phaawulos Trina daqiiqaa lama yoo baay'ate honesti isuma dhufu. Dubbiin dhufe kun dubbii humna qabeessa. Dubbiin kun dubbii jiraata. Galateeffadhaame. Sekondii 30 galateeffadhaa. Isa waaqayyo isinitti dubbateef. Isa isinitti haasa'eef. Isin qajeelcheef. Isa isinitti dubbii isaa himeef. Thank you jedhaani. Dubbii natti dubbateef galatoomeedhaani. Isa na abdachiifteef galatoomeedhaani. Sagalee kee amanamaadhaaf galatoomeedhaani. Yeroo hundumaati amanamaa baay'een taateef galatoomeedhaani. Si amanee jiraachuuf immoo waan natti himteef galatoomeedhaani. Yeroo hundumaayyuu si amanaa akkan jiraachuuf immoo ayyaanni kee naa gargaaruudhaani. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Si haa galatu. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin obboloonni koo as keessa jiran hundumti guyyaa har'aa kaasanii eenyummaa isaanii guutuudhaan yaada isaanii guutuudhaan humna isaanii guutuudhaan coobni isaanii toorafin itti kennaan isaanii si haa ta'u Waaqayyo. Maqaa Yesuusiin si haa ta'u Waaqayyo. Lapheen isaanii sitti haa hirkatu. Yaadni isaanii sitti haa hirkatu. Humni isaanii sitti haa hirkatu. Beekumsa isaanii toofitti beekumsi isaanii sitti haa hirkatu. Amanannaan isaanii si yaabba. Maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaana keetti baay'isiifi. Ayyaana keetti baay'isiifi. Dubbiin ayyaana keessaa naa otuufu. Dubbiin ayyaana keessaa naa cimsu. Dubbiin ayyaana keessaa naa gargaaru. Dubbiin ayyaana keessaa naa eebbisu. Dubbiin ayyaana kee amantiidhaan akka isaan dhaabbatan isaan gargaaru. Dubbiin ayyaana kee amantiidhaan akka isaan jabaatan isaan gargaaru. በኢየሱስ ስም በጸጋው ቃል ቁሙ። በጸጋው ቃል ቁሙ። የጸጋው ቃል ይደግፋችሁ።
በመጨረሻው ጊዜ ክርስቶስ በሚገለጥበት ሰዓት ላይ በእምነት እንድትሆኑ ጸልያለሁ። በክርስቶስ እንድትሆኑ ጸልያለሁ። ኢየሱስ የሮድኒኑ ፎከስን ነብኔ አመንቲራ ዱበተ ከንጀኔፍ ፊለኖ ከምብራ አካኝ ፊለኔፍ ሰኒ ሲናብደቺሴ ለመተነኑፋ ዱፌኒ ሲፍረዳ ጋፈ ሰነሞ ወጅኒ በረበራፍ ጅራና ኩመንዝር የሮንድማ ከሳችን ጅራተኒ አያንቺ ሲናሄኩ አያንቺ ሲናሄኩ አያንቺ ሲናሄኩ አያንቺ ሲናሄኩ ሚጀቴስ ሚጀቹ ባቴስ ተኤስተው ባቴስ ይሁንዱማዩ ዋቀዮት መጠንተኒ ሰትጅራተን አያኒ ጎፍታ ኢየሱስን ይፈባዩት በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ